gabooftee taa'uu baannaan ammas abbaa qabeenyaa misooma keenyas hojjechaa jiru gufachiisuudhaan si gaafachiisuu keenya noo kuma darra waan jettu yaada yarta ragaa malee nama hin seerri odeekka tole eessa deemaare eessatti iyyanna akkuma tiyyatteen binxamni qaama isheetti irratti argame oduu gammachiisaaf deemu. Akkam taasina? Kan ishii tokko iddoo isaatti hin argamne. Kan intarviyu eessa dhaqe? Dhiisi waan raajida siin jedhe. Numa unkurumaa jira manichi. Waan raajida siin jedhe. Ila manni ilaala lukuma tokko dhaabbate siin jechaa jira. Waan raajida dhugaa siin jedhe. Nein. Assis mal, was hast du? Wait, Jay. Essa não é Ainda não, mal tá. Touch. Mal se basas. Esse. Hanu masati. Ainda não, mal tá. Touch. Abdisa bicu Namun nifrateti asing awal nomor nano kan nabang. Obaketi? Iya, buya dan masih fayas all. Mana nyara ada suri tu mereka? Iya nande, asran kita mana rambut. Itu kena kita. Iya, galatum. Baik galatum. Rabbi siaga. Kan naga maalif bad maal firrini baay'ata keessumaanis addaan hin citu kaanni simataa kaan immoo ni gaggeessita inni dhugaadha namni biyya keenyaa barkeessummaa kabaja kanaaf yes yeroo biyya alaatti dhuftummoo ijji hundi sirra fuuti illee dhugaadha amma osoo wal argine eessa jirta amman ta'u maal hojjechaa jirta ammoo amma galgalaayir yoo galgalaayoo akkaataan ishee dhufti guyyaa saniyyuu baay'ee na lolte obseenis immoo yeroo isheetii na barumsaarra dhuftu geera obseen daa'ima isaanti tiimi kan gaafa waan siin jedhe sanii eeyyee isheen bira abbaa biratti biyya alaa osoo barattee siif hoyya wanni kana maaliif hin istooti almee qabsitti maa mucaan abbaan hin qabdu siin jedheera na dhagaye sitti mee bari kun dharaasaan titi malee abbaan ishee biyya Ameerikaa keessatti doktara beekamaadha. Hani kan nuti naaf hin galle maal inni citii wanna kana duuba jiru. Nassabiin Daawit. Nadhiiseeru. Iji kee dhugaa keessi kee dhoksanitti mul'isa. Maaloo nadhiisi. Waadanaaf galika. Maal jedhee waadaan sii gala? Wantoota jiru akka raalamtaniif. Eeru. Waan fedhee ta'e iyyuu re'aa ijoollummaa keessa meesha. Maaloo nadhiisi. Belum, wanti efin barre kiesti kan ko baay'ee na shakkaa. Qeerransa eegeen qaban qabnaanis gadi dhiisan. Isallee dhugaa jira. Waan tokko waliin ba'anii wal gatanii dheeffuun wal ganuun gadhummaa. Birrii waraanaa seenanii baqachuunis dheessuunis hin jiru. Ammaan booda dheessuunis wal ganuunis hin hojjetu. Eeyyan garuu namitti abaarramtuun tun
osoo ishiin nu hin galaafatin dursuu qaba. Saafiyyaa addee gareen ittisaa guyyaa tokko keessatti murtee akka fudhatan ajaja dabarsee jira. Kanaaf sodaachuuf hin qopheessine. Sodaaf of qopheessuu otoo hin ta'in namni miidhame tokko nama miidhe sana deebisee miidhuudhaaf wanti inni hin goone hin jiru. Osoo ishiin nu hin galaafatin dursuu qaba. Yaaliin inni hin goone hin jiru kanaaf. Dooktar amma sirran si deebi'a. Sodaachuudhaaf hin qopheessin. Gareen ittisaa guyyaa tokko keessatti murtee akka fudhatan ajaja dabarsee jira. mucha yoo tanaa bar biyya alaa jiraata. Asuun kana maaf nu dhugsitire? Ijoollummaan dhalchila malee waan ulfooftee manaa baateef itti gubatti. Anta nuti naaf hin gabbatti tana hunda isatti beekti. Namichi bari hiriyaa obboleessa kootiiti. Siimoonitu bilbilaa wal nu barsiisa. Akka waan ishee ijaan ishee arguudhaaf akkatti isaan hawwu osoo argitee garaas nyaatu. Akka waan ishee? Eeyyeen haati abbaa ishee. Abbaa ishee osoo argite immoo mucayyoodhaan adda baasuu hin dandeessu. Ajaa'iba! Baay'ee maal fakkaatu jechaadha? Eebada hojii rabbi. Amma maal gochuu dandeessa? Akka waan ishee amma dhibamanii jiru. Kaleessa meeshaa achi ergameef itti laachuudhaaf mana isaanii dhaqee ture. Osoo ijaan argitee baay'ee gaddita. Ilmoo isaanis ta'ee ilmoo isaanii osoo ijaan hin argin osoo du'anii baay'ee nama gaddisiisu. Amma gibee deemuu qaba. Maal hin taphannu? Yeroonis geeraa sanarratti immoo galgalaa jiru. Akkamittiin ta'uu danda'a Komaander? Inspektar baay'atiin tuufuun hojii ishee haalaan beekti. Akkamittiin galmee qorannaa isheerraa gara kee fide? Waan humna kiyyaa waliin na ajaje Komaander. Galmee qorannaa kana kaleessa sooliin hojjechaa ture har'a sooliin hojjeta. Sababiin kuraatti irraa fuudhee gara kee fiduuf hin jiru. Dhiifama dadda Komaander. Ndando. Maafsiku, toonfishee dhumaa kana qofa hojjedhu. Fixnee. Fixxeetta, garuu tattitti kana qofa hojjedhula, ishee kana qofa. Amma dadhabeera kana rafa. Maarreen raftaa lafa. Kan hojjedhuuti arbaata keenyaatti gara ciisichaatti. Tole, Baashuu? Baashuu?
Mucaa koo irbaata qopheessiif. Irbaata hin qopheessin. Hin qopheessini. Maal jechuudha? Waan hin jechuu barbaadu siif galee wanti fakkaata. Akkam dubbatta? Akkaman dubbadha? Baashu si dubbisaan jira? Maal nu dubbistaa? Baashu nama kabaraatu sirraa dubbata garuu. Maal inni? Tole. Maal hojjechaa turteet kan mucaa koo fuudhee irbaata hin qopheessine? Mana barumsaadhaa argaan galee waan nyaatamu maal kenneen. Calisa kunnu. Daa'imti maal si goota? Maal afaan ishee kan ture? Baashuu. Haasaan koo baay'ee miskolisiin. Amma sadiisiti garuu inspektor. Poolisoonni keessan balleessaa isaanii amanuu qabu. Akkam? Nama balleessaa hojjete bilisaan gadhiisanii anaan baay'ee na rakkisaa turanii. Maal balleessite? Kam akka kanaaf galaan jirre. Nama balleessaa hojjete tokko seeratti dhiyaatee gaafatamuu qabu. Gaafatamuu qabu. Garuu maaltu bada? Maaltu tole? Dooktar Waaree bilisaan gadhiisanii anaan meedhuu fi haadhuun isaanii sirrii gajetaa inspektor. Dooktar eenyu? Dooktar Waaree. Dooktar Waaree? Maal tasaa jirta? Anaan meedhuu fi yaalaa turan maal godhe? An inspektor. Maal tasaa jirta? Maal shuruftis? Abdiisa, jaalallee keetiin. Soban inspektor. Jaalallee kun hin beeku. Sitti na beektaa? Abdii anaan na beektu? Anaaf si waliin beeku. Maal akka dubbachaa jirtu beekte? Abdii naan jedhu. As tasgabbaan. Innis waan irra jiru beekamee waan lukkuu fi tasgabbaan. Hanganatu waaqaa fayyada. Sintu maraati. Hanganu maraatu miti. An fayyera. Baay'ee gadaga. Kana sirraa beeku. Kanaan nama asii galee waaqa galata galche. Namaa walitti moo maal taate? Hojii keeyyatee jirtu tokko tokko walitti bu'iinsa akkanaa kun hin qabu. Eenyu wajjin wal lolte? Moo mana gadhiisitii kootu natti galii siin jettee sababa sanii wal loltan malee hojii waan akka nama aarsu natti hin fakkaatu. Ani bada yoo dhalaa galus yoo akka dhee akkana sitti mus natti gadi siin jette achi gadi siin jette maal jette haasaa kan keessaa dubartii keessaa dhabamtu rakkinni dargaggummaa inni dubartii jalaan baatu kaati. Dubartii jala akka dubartii jalatti siidhanitti jalaan baatu sanaaf. Ani kanas hin jedhu yoomuu akka namaatti gaafa tokko illee addaati. Yoo dhaan akka dhee tokko kanas hin jedhu ati kan biraa dubartii. Naree busii wayyu uleessiif laadhu. Sadi. Naree busii fi wayyu natti hime. Ibidda kanaara walitti si makaayu. Akkasii. Akkuma agartu kana gaa'ite. Suuraan yaadamuudhaaf jaalallee koo waliin ka'edha. Yeroo darbe sitti himannaa naannoo ni didde. Jaalalleen keessa jira. Barnootaaf biyya alaa deemee jira. Hanga inni dhufutti immoo eeguun dirqama kooti.
fudhalaate fuulli kan kee barsirrii miti giiftii koo maal rakkinatu jiramu? Rakkinatu jira. Akka mari'an hin barbaadu. Maal mari'an naree? Maal inni wanti mari'an? Rakkina uumamni turamu? Ni rakkina irraa qulqulluu fi reefna. Yeroo hunda jiruun keenya barrakkoodha. Rakkina har'as borus wanta addan taane tokko wanti tokko irratti har'as borus wal gubu. Maaloo rabbi rakkina jalaa nu haa baasu. Maaloo ijoolleen tumaan dhageesse maal jette hunda gamatu wal morminu kana sammuu isaaniitiif isaanumaafuu jedhiti maaloo giiftii koo nagaa uumamee mana kana keessatti. Isaanii jedhee gubadhe haga ammaatti. Isaanii jedhee ta'an bara banuu kana gubadhee kan hin jiraadhe. Kanaafuu amma maal kan barbaadu beekta? Ani fata akka addaan baanu barbaadu. Maal? Akka addaan baanu? Barseerri si gaafata. Kunumaa gonkumaa waan ta'uu hin dandeenyedha. Kanatti yaaddatuma dubbatti moo akkamitti ilaalte? Yaadatiin kana sitti ta'uun isaatis dirqama. Ani kanas hin jedhu adda bahuun waan akka salphaatti ilaalin maal ta'uu kan keetu kume qabeenya akkanaa kana keessa nan bahaa ijoollee kana gatii tan deemaa hojjetu seerumtu sin gaafatu? Qabeenyi kanaaf bu'aa miti. Seeras yoo ta'e immoo osoo hin barbaadin humnaan jiraadhu dheetee nan jiraachisu. Mirgan qaba siin addaan bahu. Kanaaf irratti haasa'uu qaba. Akkanatti yaadin giiftii koo ilaalimi. Atis mana kana keessaa baate anis immoo nama biraa fuudhee ijoollee tana wajjin jiraachuu akkamitti danda'amee ilaali. Anis immoo akkamitti nama biraatti baala. Ammas jiraachaa jirta beeku. Jiraachaa jirtaati. Anuma. Ijoollee kiyya dheetooni kan ijoollee kiyya irratti cichee jiru ana malee si'i miti. Kana caalaa televizyiiniin leeyyimamu amma ka'eetti rafi. Atoo rafte? Ani rafa garuu dursaatti rafiiti eegatti rafte booddee hojiin hojjedhuun qaba. Hojii wajjin maaliin rafu? Sitti ati immoo yeroodhaan raftee ganama barumsa keef daftee ka'uu qabda. Ka'e. Mana barumsaan deemu. Baay'isitti ulfaatu. Jechuun guyyaa guutuu isaan kurkursaa oolchisan keessaa bareedduu kasitti toltu filadhuuti mana keessa gashiitii ishee wajjin jiraatu. Yaadu mana shakkitaa barkumee maaloo giiftii koo maaloo anis laadhisi kiyya dhiisi ijoolli matana laalimee ni maalumatu dhabame kun oolaa namni keenya guutuu xiqqoo kana masanii itti yaadu. Maal akka yaaddu beektaa? Qabeenya keetiif hojii kee qofa ati kan yaaddu. Mana keetiif guyyaa tokkollee yeroo laattee hin beektu. Isma ijoollee amma ati jettu kanaafan yeroo hedduu gubadhee tooni keessi kiyya gubadhee akka ammaatti kan hin jiraadhe. Kanaafuu kana booda hin barbaadu. Seerri dirqamaan isaa wajjin jiraattu malee kan naan jedhu siin jiru. Kanaafiyyuu kana qofa irratti akka haasofnuuf akka murteessinu kan inni barbaadu. Maaloo kumee giiftii koo sirrii itti laadhamatu siin jedhe. Kana booda hin barbaadu. Ani maraadhe ollaan nanuuf. Kanaafuu maal naa godha kana booda si wajjin jiraachuun gubachuu malee bu'aa tokkollee qabu. Ijoollee biyya kan nama rabu. Carraa isaaniiti kan nama rabu. Maalirratti akka bu'aan gaafa yaadu isaantu nama rabu. Si yeroo hedduu si ilaaleera. Kana booda hin barbaadu. Gubadhe keessi kiyya gubadhe. Kana booda uumayyuu barbaadu. Maaloo giiftii koo maaloon boo'e giiftii koo ana haasii jedhe. Oma sirraan barbaadu. Wantoonni sagalee sagantaa silaalee sirraa fixatee carraa ijoollee kiyyaa carraa daa'imman kiyyaa qofa kan nama rabu. Dhalagoo isaan qofatu nama raba. Kan biraatti miti. Dhalagootiif jedhee agaammaa oosi. Namni natti kun kana booda maal eegooma. Maal namatti dhabame jettanii giiftii koo. Fi'an sa'a 12 booddee hojjetaa biraatti akka caratan sa'aatii 12 jennaan fiigetan sii gala maal giiftii koo maal takkitti kan irra naa darbe kan waadan sii gala. Ani wanta irra deebi tokko hin qabu. Yaadni yeroo fudhadheetti yaadataniin kan murteessu. Akka namaatti ban jiraadha. Yoo danda'e hojjedhe. Danda'uumaas akka waaqayyo na jiraachisu. Namni hin deemu. Maaf hin deemu? Hin deemu ka?
jecha akkasii lammata sirraa kan dhageenya yoo baratte malee baraka koo hojii argachuu hin dandeessu daa'imtummaa barachuun dirqama yoo ta'u baatellee ganamaanii anatu si gaggeessa ganama ka'e Atis nan gaggeessitu anis mana barumsaan deema. Obsi maal taate? Ijoolleen mana barumsaa abbaa isaanii gaggeessaa an abbaan qabu. Waan ijoolleen siin jettuun dhageensiin hin jennee? Maaf hin dhaga'u hangafa abbaa qaba. Bilbilli koo iyyaa jira. Amma ka'eeti dhaqee tirafi shoo bareeddu ganamaan kaata ka'e. Natti mika? Maal sitti maa? An abbaan qabu. Ni qabda. Eessa jira? Obse. Arra natti himtu malee rafu. Abbaan koo eessa jira? Yoom dhufa? Mucha yoo tanaa bar biyya alaa jiraata. Asuun kana maaf hin dhugsitire? Ijoollummaadhaan cidha malee waan ulfooftee manaa baateef itti gubatti. An kan nuti naaf hin gabbate kana hunda eessatti beekte? Namichi bari hiriyaa obboleessa kootiiti. Siimoonitu bilbilaa wal nu barsiisa. Akka waan ishee ijaan ishee arguudhaaf akkatti isaan hawwu osoo argitee garaas nyaatu. Akka waan ishee? Eeyyeen haati abbaa ishee. Abbaa ishee osoo argite immoo mucayyoodhaan adda baasuu hin dandeessu. Ajaa'iba! Baay'ee maal fakkaatu jechaadha? Eebada hojii rabbi. Amma maal gochuu dandeessa? Akka waan ishee amma dhibamanii jiru. Kaleessa meeshaa achi ergameef itti laachuudhaaf mana isaanii dhaqee ture. Osoo ijaan argitee baay'ee gadi ta'a. Ilmoo isaanis ta'ee ilmoo isaanii osoo ijaan hin argin osoo du'anii baay'ee nama gaddisiisu. Amma gahee deemuu qaba. Maal hin taphannu? Yeroonis geeraa isaan irratti immoo galgalaa jiru. Akkamittiin ta'uu danda'a Komaander? Inspektar baay'atiin tuufuun hojii ishee haalaan beekti. Akkamittiin galmee qorannaa ishirraa gara kee fide? Waan humna kiyyaa waliin na ajaje Komaander. Galmee qorannaa kana kaleessa soliin hojjechaa ture har'a soliin hojjeta. Sababiin kuraatti irraa fuudhee gara kee fiduuf hin jiru. Dhiifama hin danda'u Komaander. Hin danda'u.
ماوسي كان في شيء ما كنا قفوجة فيتمي تبيت ترى تكتي كان قفوجة لا شيء كان قفوجة أما رتبنا كان رفع مرة رفتا لا كان جدتي أربعة كيناتي قالت شيء سيتشاتي تولي داشو متعاطف رباطة قبيسيف رباطة قبيسين قبيسيني أيوه gabboftee taa'uu baannaan ammas abbaa qabeenyaa misooma keenyas hojjechaa jiru gufachiisuudhaan si gaafachiisuu keenya yoo Commander waan jettu yaada yarta ragaa malee nama hin seerri odeekka tole eessa deemaare eessatti iyyanna akkuma tiyyatteen biinxamni qaama isheetti irratti argame oduu gammachiisaaf deemu. Akkam taasina? Kan ishii tokko iddoo isaatti hin argamne. Kan intarviyu eessa dhaqe? Dhiisi waan raajida siin jedhe nima unkurumaa jira manichi waan raajida siin jedhe ila manni ilaala lukuma tokko dhaabbate siin jechaa jira waan raajida dhugaa siin jedhe. Nein, así sin más desastre, wait, Jay. Esa no es de Ella no, Malta. Tacho. Malta se basas. Ese. Anuma saati. Ella no, Malta. Tacho. Abdisa biqiluu Namun frateti asin awal umur nano kan nabang. Obaketi? Guyya dan mas kufaya soal. Mana nyara aja suri cobeka? Nande. Asran kita mana rambut. Itu kena kita. Iya. Galatum. Baik galatum. Rabbi siaga. Hello, kan nagaa maaliif bad? Maal firrini baay'ata keessumaanis addaan hin citu kaanni simataa kaan immoo ni geggeessita. Inni dhugaadha. Namni biyya keenyaa barkeessummaa kabaja kanaaf. Yes, yeroo biyya alaatti dhuftu immoo ijji hundi sirra fuuti. Illee dhugaadha. Amma osoo wal argine eessa jirta? Rakkinti argummaa inni. Dubartii jalaan baatu kaati. Dubartii jala akka dubartii jalatti siidhanitti jalaan baatu sanaaf. Ani kanas hin jedhu. Yoomuu akka namaatti gaafa tokko illee addaati. Yoo na rakkadhee waa tokko kanas hin jedhu. Ati kan biraa dubartii. Naree busii wayyu uleessiif laadhu. Sa'i. Naree busii fi wayyu natti hime. Ibidda kanaara walitti si makaayu. Akkasii.
Suuraa yaadamuudhaaf jaalallee koo waliin ka'edha. Yeroo darbe sitti himannaa naannoo ni didde. Jaalalleen keessa jira. Barnootaaf biyya alaa deemee jira. Hanga dhufutti immoo eeguun dirqama kooti. Fuulli kan kee barsirrii miti giiftii koo maal rakkinatu jiramu? Rakkinatu jira. Akka mari'an hin barbaada. Maal mari'an naree? Maal inni wanti mari'an? Rakkina uumamni turamu? Ni rakkina irraa qulqulluu fi reefna. Yeroo hunda jiruun keenya barrakkoodha. Rakkina har'as borus wanta addan taane tokko wanti tokko irratti har'as borus wal gubu. Maaloo rabbi rakkina jalaa nu haa baasu. Maaloo ijoolleen tutumaan dhageesse maal jette hunda gamatu wal mormuun kana sammuu isaaniitiif isaanumaafuu jedhiti maaloo giiftii koo nagaa uumamee mana kana keessatti. Isaanii jedhee gubadhe haga ammaatti. Isaanii jedhee ta'an bara baruu kana gubadhee kan hin jiraadhe. Kanaafuu amma maal kan barbaadu beekta? Ani fata akka addaan baanu barbaada. Maal? Akka addaan baanu? Barseerri si gaafata. Kunumaa gonkumaa waan ta'uu hin dandeenyedha. Kanatti yaaddootuma dubbatti moo akkamitti ilaalte? Yaadatiin kan sitti ta'uun isaatis dirqama. Ani kanas hin jedhu adda bahuun waan akka salphaatti ilaalin maal ta'uu kan keetu kume qabeenya akkanaa kana keessa nan bahaa ijoollee kana gatii tan deemaa hojjetu seerumtu sin gaafatu? Qabeenyi kanaaf bu'aa miti. Seeras yoo ta'e immoo osoo hin barbaadin humnaan jiraadhu dheetee nan jiraachisu. Mirgan qaba siin addaan bahu. Kanaaf irratti haasa'uu qaba. Akkanatti yaadin giiftii koo ilaalimi. Atis mana kana keessaa baate anis immoo nama biraa fuudhee ijoollee kana wajjin jiraachuu akkamitti danda'amee ilaali. Anis immoo akkamitti nama biraatti baala. Ammas jiraachaa jirta beeku. Jiraachaa jirtaati. Anuma. Ijoollee kiyya dheetooni kan ijoollee kiyya irratti cichee jiru ana malee si'i miti. Maal jechuudha? Waan hin jechuu barbaadu siif galee waan itti fakkaatu. Akkam dubbatta? Akkamaan dubbadha? Haadhaan dubbista. Baashuu si dubbisaan jira? Maal ni dubbistaa? Baashuu namaa akka biraatu sirraa dubbata garuu. Maal inni? Tole. Maal hojjechaa turteet kan mucaa koo fuudhee irbaatan qopheessine? Mana barumsaadhaa argaan galee waan nyaatamu maal kenneen. Calisa kunnu. Daa'imti maal si goota? Maal afaan ishee ban ture? Baashuu. Haasaan koo baay'ee miskolisiin. Amma sadiisitti garuu inspektor. Poolisoonni keessan balleessaa isaanii amanuu qabu. Akkam? Nama balleessaa hojjete bilisaan gadhiisanii anaan baay'ee na rakkisaa turani. Maal balleessite? Kam akka kanaaf galaan turre. Nama balleessaa hojjete tokko seeratti dhiyaatee gaafatamuu qabu. Gaafatamuu qabu. Garuu maaltu bada? Maaltu tole? Dooktar Waaree bilisaan gadhiisanii anaan meedhuu fi haadhuun isaanii sirrii gajetaa inspektor. Dooktar eenyu? Dooktar Waaree. Dooktar Waaree? Maal jechaa jirta? Anaan meedhuu fi yaalaa turan maal godhe? Anis beeku. Maal jechaa jirta?
Maal ishee dhuftes? Abdiisa jaalallee keeti. Sooban inspektar. Jaalallee kun hin beeknu. Sitti na beektaa? Abdii anaan dhabeetu. Anaaf si waliin beeknu. Maal akka dubbachaa jirtu beektaa? Abdiin ani jedhu. As tasgabbaan. Innis waan irra jiru beektamee waan lukkuu fi tasgabbaan. Hanganatu waaqaa fayyada. Sintu maraata. Hanganuu maraatu miti. An fayyera. Baay'ee gada kana sirraa miti. Nama walloltu moo maal taate? Hojii keeyyatee jirtu tokko tokko walitti bu'iinsa akkanaa kun hin qabu. Eenyu hojii wallolte? Moo mana gadhiisitii kootu natti galii siin jettee sababa sanii walloltan malee hojii waan akka nama aarsu natti hin fakkaatu. Ani bara yoo dhalaa galus yoo rakkadhee rakkina sitti mus natti gadi siin jette achi gadi siin jette maal jette haasaa kan keessaa dubartiin keessaa dhabamtu. Ammamu ta'u. Maal hojjechaa jirta? Ammamu amma galgalaa'eera. Yoo galgalaa'oo? Guyyaa saniyyuu baay'ee na lolte. Obseen immoo yeroo isheetti mana barumsaarra dhuftu geera. Obseen daa'ima isaanti tiimi kan gaafa waan siin jedhe sanii? Eeyyee. Isheen bira abbaa biratti biyya alaa osoo barattee siif hoyya. Wanni kana maaliif hin ishtooti? Almee qabsitti maa? Mucaan abbaa hin qabdu siin jedheera na dhagaye. Sitti mee bare? Kun dharaa isaantiti malee abbaan ishee biyya Ameerikaa keessatti doktara beekamaadha. Hani kan nuti naaf hin galle? Maal inni citii wanna kana duuba jiru? Naftaliin Daawit. Nadhiise yeroo. Iji kee dhugaa keessi kee dhoksanitti mul'isa. Maaloo nadhiise. Waadaanaaf gadi qaba. Maal jedhee waadaan sii gala? Wantoota hojiin akka ilaalamtaniif. Eeroo. Waan fedhee ta'e iyyuu yeroo ijoollummaa keessa meesha. Maaloo nadhiise. Beellam waan ta'eef hin barree keessi kan koo baay'ee na shakkaara. Qeerransa eegeen qaban qabnaanis gadi hin dhiisan. Isallee dhugaa jedha. Waan tokko waliin ba'anii wal gatanii dheeffuun wal ganuun gadhummaa. Birree waraanaa seenanii baqachuunis dheessuunis hin jiru. Ammaan booda dheessuunis wal ganuunis hin hojjetu. Eeyyan. Garuu namitti abaarramtuun tun osoo ishiin nun galaafatin dursuu qaba. Isaaf iyyaaddee gareen ittisaa guyyaa tokko keessatti murtee akka fudhatan ajaja dabarsee jira. Kanaaf sodaachuuf hin qopheessine. Sodaaf of qopheessuu otoo hin ta'in namni miidhame tokko nama miidhe sana deebisee miidhuudhaaf wanti inni hin goone hin jiru. Osoo ishiin nun galaafatiin dursuu qaba. Yaaliin inni hin goone hin jiru kanaaf. Doktar, amma sirran si deebi'a. Sodaachuudhaaf hin qopheessin. Gareen ittisaa guyyaa tokko keessatti murtee akka fudhatan ajaja dabarsee jira.